waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Akka koo ta'anitti gammada maaliif ijoolleen keenya gaafa akkasitti ba'anii surprise wal godhanii wal gammachiisanii warroota ormaa yookaanis immoo warroota faranjirraa gaafa ilaalu baqa hin hawwinaa mitiire namni ilmi namaa waa hundaayyuu hin hawwaa jechuudha. Kanaaf jennaani isaan immoo gaafa akkasitti ba'anii surprise wal godhanii keessa keenyatu gammadaa jechuudha. Ilma baluu akkas godhe intala baluu akkas goote jenneetu keessa keenyatti gammannaa jechuudha. Kanaaf reedii keenya guddaa tokko Galatomi surprise nu goote Siidunaa keenya jechuudha. Galata guddaa qabdan siin jedha. Kanaaf jennaani warroonni reedii jaallattanii akkasumas warroonni Siidunaa jaallattanii like subscribe godhaa isin jechuun barbaada maaliif ilmi namaa wal jibbuu hin qabu jechuudha. Wal kabajuu qaba. Ijoollee baay'een Siidunaa hin balaaleffattu hin jibbitu rakkoo barjoo walirran ilaalinaa rakkoodha bar dubbiin jaarsaa kun rakkoodha waan ta'eef kanaaf irran ilaalinaa maaf xiqqoorree gaa xiqqoo osoo hin taane reediin nama baay'ee jaallatamaa fi nama baay'ee kabajamaa fi nama haalaa fi amallisaa simboonsaa waa hundumti isaayyuu kan namatti toluuf kan nama gammachiisudha jechuudha. Kanaaf jennaan reedii akkuma yeroo kan Siidunaa natti inaaftanii jetti bar natti inaaftanii reediin akkana bareeda jetti bar dhuga maarree. Kanaaf itti naafna carraadha waan ta'eef carra namni carraa rabbisii kennetu nyaatta bakka carraase nyaatte jechuudha. Siidunaa carraa kee nyaatte baga nyaatte baga sii ta'e harkoo baadii qaba hundumatu walirraa fuuchaa oola sibichaa namoo karaa keessan batamu maaf si jibbuun qaban malee an takkas hin jibbine takkas namanne takka waa'ee naasofne Siidunaa takka waa'ee naasofne takka maqaadhuma kiyyuudha hin beeku jechuudha. Dhugaan sin jedha takka maqaa kedha hin beeku. Maal godhe maqaa kedha maabbo maqaa kedha hin beeku maqaa rifroof maqaa reediis takka hin beeku isin faarsuu malee isiniif sirbuu malee isiniif caffaruu malee tuktuk irratti ba'ee sirbaa oolan isiniif jechuu isin agartan malee sabur abbaa goo akkana kaajoo yeroo tokko sammuu nurraa bu'aa beektanii sirrii hin jiru waan ta'eef xiqqoo mukayyifannu rukute xiqqoo sammuun keenya sirrii miti rukutamaadha ijoollee biyya rabaa jirru kunii. Mukayyifannu deemnu ga'a. Kanaaf jennaani warroonni gammadanii fi baga gammaddeedhaan dhugaa dubbachuu fi baay'ee namatti tola viidiyoon isaanii dhugaa surprise ni godhe hedduu tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf kan kolfaa beekaa waliin isinitti haasa'a malee hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa ilmi ilma keessanii intalli intala keessanii akka warra faranjii mee eenyuun intala Oromoo akka itti surprise godhee jiru argeereen nargine bar intala Oromoo ilmi Oromoo akkasitti mannaq echaachas karaarra achi as deemaa dhufe akka itti surprise godhu yoomin argireen nagarreen argitanii isin Oromoo akkana godheessa jira argee beekaanii eenyuun bakka reediin isin barsiisee jiru barsiisaa keessan kara gabaaba Siidunaanis reediinis isin barsiisanii jiru bor akka godha adeemaatti viidiyoo waraaba gaafan galu akkanatti. Rabbi kee ofuma bitadde galee ofitti kaa'alee garan qabu ofi biteetti kenneetti kaa'ee viidiyoos ni waraaba akka harree akkana ta'uu dide dubbii ta'uu dide ijoollee wayi reedii dhugaan boonse ani kolfaan jiru zim jedhee man kolfaara asaatiin kofallee nuftiin kolfise jamma. Nuboose eenyudha kan akkasitti deemaa dhufee bashannanaa dhufee akkasitti surprise godhu akka warra faranjii sanatti warra faranjii irratti argee ani nagarre ijoollee Oromoo keenya irratti nagarre isin argitee beekan garuu an tuktuki keessa badaan deeman ijoollee mafeemsa fooloo godhe malee warra kan argeen beeku jechuudha. Kanaaf jennaan reedii keenya Galatomi nu jiraadhu Siidunaa keenya Galatomi nu jiraadhu qaxalee keenya bareedduu teenya jechuudha. Akkanatti dhiira qabachuudha dhugaa rabbi akkanatti dhiira qabachuudha akka Siidunaa kanatti reedii qabatte akka itti dhiira qabachuudha jechuudha. Kanaaf ijoolleen ittiin isin hin geenye rabbi jaarsa akkana isiniif haa kennu rabbiin jaarsa akkana isiniif haa hiru ilmi keessan ilma sarii akkasii isiniif haa ta'u shamarri keessan shamara akkasii isiniif haa taatu jechuudha. Dubartii abbaa manaa ta'e cimsitee qabattu isiniif haa taatu kan keenya sila feel ta'e kan keenya badee jira feel ta'e jira waan ta'eef isiniin immoo warra hin heerumne warra ganaa fuutanii rabbiin akka reedii kanaa isin haa godhu. Surprise godha jaartii keessan surprise barbaade jaartiin keessan dibbiqqetten hin taa'ina jaartii keessan bashannansiisa jaarsa keessan bashannansiisa. Dibbik liqettanii hin taa'ina kalas kun akka kanaatti surprise godha reedii farra barumsa fudhadha wallahi laasim barumsa irraa fudhadha barumsa isinii kennaa jaalalli isaanii barumsa isinii kennu dhugaan isiniin jedha
Kanaaf isaanirraa warroota biyya faranjii kana keessa jiru bar isaan jararraa barani. Warra nama mana kushina madame keessa olla isa jara kana arginaayu. Kunoo isaanirraa baranne. Amma galee viidiyoos ni waraaba akka itti jaarsa kiyyatti qubeedhaa bitee galeetanii itti kaa'edhe natti kaa'edhe ni isin argisiisaa miti amma maabbo akkanatti bakka reedirraa barumsa baradhaa nama tokkorraa barumsa fudhadhaa barumsa irraa barachuu qabdu dhugaa isiniin jedha barumsa irraa fudhachuu qabdu jechuudha reedishaarraa reedo dhugaa akkamitti jilgeenfatee kenneef ibboo nakkeedha bar gurbaan kun dhugaa rabbi maashaa Allah Siiduun alluqqifte. Bara baay'eetti rakkatte Siidunaako isa boosuuf bagargatte argitani bara baay'eetti rakkatte Siidunaako isa boosuuf bagargatte akkanala reedi Siidunaadha isa kanatu malaaf jechuudha bakka sirba kanatu malaaf reedisha gammaduullee gammaddeetta bunaa fasha boosaa gammaddeetta akka jedhu bardi biyya keenya yeroo sirban reedi gammaduullee gammaddeetta bunaa fasha boosaa gammaddeetta reedi gammaddee amma warqee meerkurii moo maayetanii daayimendii kana bittee yee gurbaa birriitti nafne kaanaa nyaatu nan badee birriitti nafne kaayii boriifuu wal keewwattanii na shakke warqee caalaa miti reejoo wanti kun warqee caalaa na fakkaate balaan buute ijoollee wal kisaarsite hophaa kooti Siidunaan si kisaarsite gurbaa haa ta'u edhi haa ta'u bareedaadha akkasi ka Siiduu ko baga gammadde bagatti siga acha baate liiviin waraabuu dhiiste bar viidiyoo waraabbanne maxxansina dhugaan siin jedha acha baate viidiyoodhaan nu dubbachuu dhiistani acha baatani sappireesin gootani keeka murtani haa ta'u garuu akka warra faranjii sana bareedaadha waanuma fedheefu akkas ijoollee viidiyoo isinitti hin dheeressu amsiim jedhee naasaa jira ijoollee keenya viidiyootti naa banaa